لا تجيا إلهي دكاكيدين الرقيني يا رب الحمد لله دكاكيدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قويا كرنا ذو الحجة كيس جرة قويا كرنا ذو الحجة كنا يروم ما كنا كيسا بكي درقمي دري درقمي كيس جرة نمني الدنيا كنا كرا وامبلسين نمني الدنيا كنا را وامبلسين تكاتا كتي جراتي سمبيكو جراتشو في سنتاو حتى أينيون اللي تانان كناف ربين سبحانه وتعالى فرصة دري درقمي يرو درقمي قويا كورنا كان ربين نقوله ربين قويا كورنا درقمي نقوله كانت قالت فتشودان خيري يادة تشودان الرجالة في الرفيرة يادة تشودان الرجال أهلي يادة تشودان أبليس يادة تشودان قباتا يادة تشودان قويا راكنا كيسا قويا كورنا نتي خير من أيام من الدنيا قويا نجد أميكنا قويا درقمي كان كيسا guyyaa tawba waggaa guutuu waa balleessaa turre waggaa lama jireenya keenya guutuu waggaa hamma duniyaarra erga khalqamne erga uumamne addunyaa kana irratti dhufne waa balleessaati kan nuti dhufne har'a geenya har'a firri yaadu ganda yaadu ahliin yaadu ollaa yaadu tola yaadu immoo yaada isaa keessatti tola yaadu keessatti guyyaa har'aa kana keessa dorgommii keessa jirra guyyaa jumaa asriidha sa'aatiin kun sa'aatii du'aa'iin keessa qeebalamtuu ta'uu wajjiniin guyyaa tokkoon zulhijjaati tokkoon zulhijjaa kana fursaa kana namni bar kaleessa ture kan eda du'ee bule arran arganne fursaa kana kan ji'a darbe ture kan arra du'ee ji'a darbe asi yookaan immoo waggaa dabarfate nu wajjiniin ture namni meeqa gara akhiraatti gaggeessine ofii keenya duniyaa irra jirra kanaaf waan balleessine waa yakkine keenya rabbii toobata namaa taqabbalu rabbii dhiifama namaa godhu rabbii araarama namaa godhu qabaachuuni dhumti qofti rabbii araarama namaa godhutti amanu dhumti qofti hiree rabbii nama hundaaf hin kennine nu ummata keenya kanaaf kenne jechuudha kanaaf obboleewwan rabbii keenya araara gaafachuu wajjiniin badii balleessine hunda yakka rabbitti deebifne rabbii keenya yakkine badii balleessine hunda araara rabbiin gaafachuudhaan akkasumas firra yaaduudhaan yaa rabbi uduhiyyaa ani kan koo hamma kanarraa qaba fira koo keessaa nama meeqatu hin qabne ahli koo keessa nama meeqatu hin qabne ollaa koo keessa nama meeqatu hin qabne dhukkubsataan guyyaa irraa kana keessa gaafataatti haajoma aafiyaa rabbiin nama hundatti hin kennine horiis rabbiin nama hundatti hin kennine qananiis rabbiin nama hundatti hin kennine kana ta'u wajjiniin qananii rabbiin nu biraa qabu kana inshallah bakka gaariitti baafachuudhaan aditti dhihuudhaaf galgala geesse kana du'aayii kadhachuudhaan akka wal yaadannuun kabajaadhaan isin afeerradha kana wajjiniin sallu ala rasulikum sallallahu alaihi wasallam allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim fil alamin innaka hamidum majid erga kana nama hundaan gahe hunda rabbi rahmatasa agodhuufi rabbi rahmatasa keessa ammas rahmata warra badiin ijara araramti keessa warra galmeeffame rabbi nu taasisu isinin jecha aduu hammatti hafte kana du'aa walii gachuun isin yaadachiifadha assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.